Guyyaa tokko immoo siif dhala koo akka ija kootiin argee gammadu nan abdadha. Dirqama deemuun qabamu abbaan kun itti dhufaa jira. Tole deemi. Waadaa kee immoo kun diinne. Hin barbaadu anu guyyaa. Malu tasgabbaa'e. Natti maddu kaamanii maal taate? Akkamittiin dhufuu dandeessi adas? Sababni fakkaatatti bilaawee. Oh my god. Sababni ayyi dhagaarsa. Silaa fi leeddu turte ishee shamaramti maa? Ati shamarradha guyyaa keessa irra ga'uu danda'amee callisee waan isaan asii. Uffattee babbareedde deemuutu dandeessu maaltu ulfaa isheedhaan jedha. Maal fakka ishee akka taatu utuu hin beekne kumaas nu deessisi. Waan ilaallatu qabdu batee. Maal wanta si ilaallatu qofaadhaan lafaa hin qabadhu taa'e. Maal jedhee biyyaa ba'a. Sila of eegu sila yaadu. Ammarra. That's my problem. Maal adaraaki. Etuu ilaaltu illee akkas hin ta'in baaf akkas taataati. Waan hin gochuu danda'u miti kaa balleessaa koo miti balleessaa mataa ishee. Maali sababa namaa utuu hin beekne kumaas waan meeqa naasisi. Shamarradhaa of eeguu qabdi tuffeedha. Maali shamarratu taatee jirtu rakkoo shamaraa. Amma ishee ragootee aanatti dubbachuu keedha. Siin akkas jechuu keenya. Ta'us qabu of qabu kan qabu ishee ture. Ni dhiiraa meera abbaan manaa meera. Namni akkamitti utoo abbaa manaan qabaatiin utuu waan sirrii tokko qabaatiin ulfaa'uu danda'a. Sun rakkoo koo miti tubatee iyyuu. Kana baruu qabdi ishee mataa ishee iyyuu malee ala geessu maaliif hin callisaa? Seerarraa waaqaa callisi. Tole ammaaf callisi taa'e. Obboleetti ati ishee dhiisi. Amma tuunni guddinaan ani tuunni mana kana jiraatee tuunni fuudhee mana tokko keessa jiraatee akkamitti barbaada isaa sana keessa jala dhufe. Keessatti qabamini. Dhiphatina tokkummaatu deessiti isheen. Kun jalqabatti yaadudha malee maal akkasii. Adalaa akka seenu jallisi. Mana nagaatti dhufee namni tokko akka naannoo jeequun barbaadu. Amma nagaa qabda boon maal akka taatu hin beektu. Waan ta'u tokko iyyuu qaba of eegin jiraadha. Harkaa sabbii waan fakkaatu. Tole jallisi. Adalaa akka seenu jallisi. Yaada kun ibsaaraam. Ilmaalamummaa kun baaraaman gorsaan jiraam nam. Gorsuu hin danda'an. Yaadudha jalqaba. Ammaaf immoo callisi taa'ee siin jechaan jiraam seenu. Callisuu dandeessu ati. Lakko obboleetti koon. An sagalee jeeqamuun barbaadu. Lafa fiddeetti. Obboleetti koon. Lafa deemu tokko iyyuu qabdu. Maal irraa kitas gabbaa'e. Sababii kooti jeeqamu keessa nira. Lekki. Lekki. Obboleetti koo taa'e maaloo. Answer. Waa'i. Maal taa'e. Aayee. Yookiin mana yaalaa geeffadhu kaa kan keedhaa jechuun mana yaalaa deemnu tasaartu waan akkasiisaa mana yaalaa deemnu ree. Baati feesuu mirga keessan naannoo naannoo gaana na jechuun dandeessan amma akka itti viidiyoo kool illee haasa'uudha waan jiran isaa wajjin. Inni sun kan itti agarsiisa maal akka hin amma maamaan yoo daawwattee amma as keessatti argite maalluun jetti. Maalluun jetti. Daqiiqaa lama callisi. Nama akkasii akkamitti mana kana galaa? Namni akkasii mana kana jettee beekaa namni akkasii. Nama akka keedhaa. Nama akkasii waan maalti nama akka keedhaa. Maal gochuu fakkaata? Shamarratu isaatii jirtu akkamittiin gara jabeenya. Shamarrummaa miti yaala ishee ta'uu hin danda'u. Isheen tasaadhatu deebite dhalatte yoo waan Eeyyee isheen ta'uu dandeessu ati ishee ta'uu dandeessu garuu mana moo baddu. Kunni an rakkoo kooministaat maal probleemsi waan jira. Kanaaf larraati fuudhiiti ba'an viidiyoo koolii. Isa booddee haasofnu. Isa booddee haasofnu siin jedhee. Ati isheen dhagee. Ansi nu badhaati mee natti marmee wanta taate. Maal taate? Sababii ulfa kanaatti abbaan koo hiriiree manaa na baase. Sirrii godhan. Maal sayyuu balatti dhaan? Hin godhamu akkas. Ati akkas gootee dhufuu barbaadedha inni akkasitti naa ibsaatu waa'ee kennaa galaan jiru manaaf. Waa'ee keetu naannaa hubatamaan jiru manaaf. Amma waa'ee kun Adraa waaqasee. Amma yaani nama akkasii mana kana keessatti arguu barbaadan jiru narraa fudhii beeksisa jechaadha. Otoo sittee yoo maal goota?
Maal qabu osoo callistee mateessee. Ana ta'uu hin danda'ane. Akka kutaanii maasila yoo kana bakka kanatti na Eeyyee akka kee ta'uu hin danda'an. Kanaaf callisii taadira waaqa. Anamma dubartii kashalabbee mana kana keessatti arguun barbaadu manni kun waan akkasii hin barree mana nama kabajamaadha. Sababa maatiin ta'e hin jirreetu moo akkas gochuun dandeessi galee hin ta'e? Maal adda kee irra bagee dibadhu maaliti? Yoomi kaastee kas taateeti. Naman beenu wajjin jiraachaa jira jechuudha. Obbola. Ani fatammoo ligaluu dadhabne asuma ta'eeyyuu sila nama biraa bira deemaa jirta. Namni jaalallee kee bira deemaa jirta. Sawaalee sanatti gotattee fidda jira. Sadeemsaa caalee? Lafa dhaqaatu dhaquun kan keedhaan sin jechaa jira. Waa'ee rakkoo namaadha. It's not my problem sin jechaa jira. Seenaa dira. Nama barba. Akkamittiin nama akkasii bukkee darbee dhaqachi? Ani ilaallatu lafa barbaadde geessuun dandeessa turte. Meerri abbichi. Meerri ilta bira lattu. Maal naasaan akkasii obboleessa qabna? Obboleessa akkas godhu qabna hin qabu. So maamilatti fiddee dhufta kana. Anna fanna kun garuu moosi biraan an deema. Kanaafuu sababii kootti waliin dhufnaa sinis. Maatiin qabdu lafa irratti akkam jedhamti maatiin qabdu maal jechuudha? Kubsataan uffata kofin beenatti fiddee dhuftee fi amma kan kana waliin naa jiru gaa kan kana godhu cheestee naa jiru. Amma. Seenaa dira waaqa. Amma na cheestee nuun jalanoo amma akkam goona godhu. Waa'ee kee yaadaar taati? Maafani Waa'ee dhukkubsi maafi? Seenaa dira waaqa. Amma isheen obbartutti qofa. Waan meeqanii gaara? Waan meeqan jaalallee koo? Waan meeqan dhabaamanii koo? Tole amma isheen obbartutti qofa. Adiraa waaqa. Seenaa. Akka isheen obbartee garuu namaaf ni galeetti tole cabsi. Obbaruun shayyuu hin beekamu. Waan irratti gosattee fiddu moo waan baay'ee dhagaa? Seenaa akka isaan hin jedhin kaa. Jireenya mataa koo jiraachuun barbaada. Tole ishee guyyaa irraa qofa. Waan meeqanatti fidda? Mana kanatti waan meeqa fidda kana? Tole ishee kana qofa. Seenaa. Maal si deebi'e? Akkamittiin nama akkasii bukkee darbaa seenaa? Annaman ganaa jireenya meeqa nama eegaaruudha? Jireenya koo balleessuu barbaadaati? Ammas itti waan tokko yoo taate nuutu qabameetti deemamte? Turi garaasa kamiin ishee akkas taatee jirtu akkamitti nan bira darba? Ana nan ilaallatu sin jechaa jira. Nan ilaallatu garuu hagam mana kanatti ol galee ol seenetti garuu ani sitti gaafatamummaa qaba. Si galeemti? Maal qabaree? Guyyaa muraasaafdha. Amma isheen fooyyoftu. Isaa'u amma of bartee naannarraa baate jedheetu eegaa jiru hamma fooyyoftutti. Tole guyyaa lamaaf illee maal qabutu obsitee duukaa wajjin jiraanne maal ta'a? Jireenya nama nama daalessanuu kana fakkaattee mana kana keessa iddoon jiraadhu na duukaa yaattee jiraachuu moo? Guyyaa lama qofa si jedhee. Akkam yaaduu jalqabdee? Guyyaa lama qofa. Seenuu kwadaraa kee. Guyyaa lama miti yaani xiqqaa tokkoof taa'uun barbaadan jiru si jechaara. Maaf nan hubattatti si galuu qabaa waan anaasaa jiru. Seenuu. Amma maama yoo isheen dawwalte maalidha? Maalin jedhame bila kanarratti yoo isheen dawwalte maal jechuun danda'a natti himi? Haati keenya waan akkasii hubachuun isheetti ulfaata. Kanis beeku. Manni kuni mana rakkataatti sassaabamti. Kan hubachuu qabdati. Anis akkas hin jenniin seenuu. Ishee kana qofaan sin jedhin ishee kana qofa. Nama hin qabu jettee. Akkamittiin bakkeetti baasnee bakkeetti kan nagan. Seen. Amma siin garaa laaftu an garaan jabaadha. Afaan Oromoo isaa keessatti lamte. Akkas jechuu koo seenuu maal qabu osoo na hubattee naan. Amma irraa cabisi tole. Waggaayyuu kaachuu hin dandeessa. Kanatti seenuu. Akkati garaan jabaanni beeka. Amma kan barbaadde godhitti kaasii haasofata. Osoo barbaadde godha gishaa. Maal goonure? Seen. Muraasni mamaa torgeeffadhaa kanatti fuulaan siif qaqqabdee. Tolisitti immoo. Eegira keessan kaa'e. Sadeemtee godhiistee waan biraa hojjettaa malee. Diddamaa ol bireera. Dhiibbaa odaa. Danda'a maal irraa waaqanaa qabi. Morma ishee qaqqabdee.
Seenuku adraa kee jekerraan kaafatiin. Teessira qofate. Deemeen dhufu kana bilbilaanii. Kana booddee. Tafi kee kuttu baa. Adraa kee moo seenu adraa? Dhugaa? Biraa wanti ittiin qabdu? Matattanii fuudhee baadhaa waan hin amma kanatti deebi'ee yoo tudu gabbaa seenga ta'u cabsan manga. Fayyee. Sayyuu eegi. Kana maaliin mucaa? Sayyee sitti bu'eetti ana anti bu'u. Asirra ciistee irra deebi'ee lafan irra wanta irra ciisu godhu kana halli kana godhu kana harmeen kootu dhageessu kana ututtee nuti midhaan maal akka kana haasofsiisu waan kanatti nama qabattoorri. Si bu'ee si kaasaa yookiin si keessaa dhugee baasee darbata malee al kanatti si bu'aa jettee sababa shi wala Lubbuun kee asuma bira ooltee dhagaa lubbuun kee Maatoo fi ture. amma kana maanii nama ofiisan Maal lubbuu? maanni amala akkasii amala jibbisiisaa akkasii isaa firuu jalqabdee Wanti itti nama mudateedha isa guyyaa biraatti. si mudate dhimma kan biraa inni taa'ee isaa amma kana taa'ee fi waan kan biraa maanni soba jalqabde saba bilbilan moon kaasu si'a meeqa sitti bilbileen Lakkii dhimma weerra ture dhugaa. maala dhimmi akka silkiina bilbilan irraan kaasne godhu lubbuu kee dhaqeessuma lafa olti barbaade giifti Kabbaas jaalladhu faamii tamtee ati. isa dhiisisan manatti ni manii tiisa qoostee dhufte ta manatti mi lafa olti Qoosaan jiru manumaan ture. manan ture Eeyyee. beera naan jettee itti Ergan beelkiin gibbii keessaa akkas ta'uuf jedhee waan mudate. Achuma irratti hin deebi'e. nama wayii geggeessaa ture taa'ee buna dhunnaa taa'ee shaayii dhunnaa siin jedhee Maal taasa? mana arga baatee isa dhaxxare kan biraa Lakki dhugaa mucayyoo wayii manatti gashuu deebi'e. manatti gashu mucayyoo wayii manatti gashitee baate fira keessan ishee kamtu dhufe giifti Seenaa wajjin haasa'uu dandeessu. Seenaa himuu dandeessu. namatti mana keessan jiraachuu Eeyyee. keessummaa Dhugaa keessumaa qabna. nama akkamii fira keessan jiraachuu Fira osoo hin taane mucaa baadiyyaa keessa tokkotu jira. isheedhaaf buna danfistee fi ciree laattee dhuftee jechuudha. Lubbuu koo qoosaan jiru. Wanta akkas isaan mul'ate. Kana booddee garuu amma kana neesis taanaan dhugaa rabbii tan taa'ee isiniif kana caalaa. Maal jechuudha? Alatti si argama malee. Keessa ba'ee dhagaan kuniifan wal fakkaanne sakamtu dhagaa sakamtu nama akka ta'e walii isaa wallaalame lachan keenya socho'uu dadhabne kan garaasitti jabaanna beektaa fedhamne Kanaaf buddeetti akkas kiisu beektaa miti? tarii kanaan booddee akka kanaan itti fufnutee Maaliif jaarsa? Qoosaa akkasii kan hin jaallanne beektu. dhugaa mana jaallattaa Maal jechuudha? dhugaa Gaaffii akkamii dhugaa irratti? tuu gammatamee ammam taatti yaaddu Hanga isaa sun beekii gaarii ture. dhugaa Isa dhugaa. onni makiirraa moo Maal irratti? ayin onni makiirraa dhalaa ta'e Miira kamiin? Isa kamiin akkamitti walii ta'uudha? Jecha ni qabu. Waan akkasii jaallatu beektu. Keessaa gaaffii taanaa maal taasifaati? Hundee? giiftii qabu Oomoti ko. akka waan asitti waliin qabu Maal? maal namoota dhaggeeffachuuf na riifatteere Maqaan isa ture. wantoota kanaan dura dhageenye seenaa koo
Waan itti hin beekne waan baay'ee isaas ta'uu hin danda'a. Kanaaf Yoo masti bilbilee boqonnee malee namni lafa qochisu tokko jiru sinas. Yoo Akkami naajirtaa lubbuu koo jira. Akkamiti nagaa godha si yaade almost 10 minutes ergoon naasofne waggaanatti fakkaate lubbuu koo maal na fuulli kee immoo nalqoo si haala baay'ee bareeda baay'ee kan koolante silaare warra keessaa amma tokko akkas fudhatanii hin deemneef dhakaa maafan inni afurii kan koodhamneeti. Nalqoose akkam naareeti nagaa godha yaaduma keetti. Babe. ariifadhee kan isa barbaadaa ture. Moo viidiyoon godhee sitti agarsiisu filaashii xiqqaanee siidaa dhugattee ilaalta? Maanaaf gaarii ture egaa ija kuduraa akkasiin banniin barbaadaman. Daqiiqaa tokko. Isa dhugaa. Amma kana na jaallata jechuudha. Qoosaas taatii. Na jaallachuu kee amanuu dadhabama. Yommuu asiin jedhu naa amantaa. Maal siin jedhu maaliif siif? Maal irraa walala tokkotti. Fooniin safaramee kiiloon ibsamu keetu qixa hin qabu. Sin jaaladhaa namni tokkotu sirraan hin qabu. Agartuu ija koo bakka keenya kaamusa kuusii kan mammaa akka waan danaaf caaltu michuu kootu si. Namatti galu. Omaayyuu. Dhaancheessuuf dhaatii. Dhiifti koo callistee akka daara keessatti barbaada. Seenaatti hin dhageenye tokko sun ta'u. Innis maal ture beektaa? Garuu seenaa kana dhageessee akka kanarraa fagaattu hin barbaadu. Uffata jireenya kamiyyuu na faana, dhiibduu na faana buutee kaatu hin barbaadu. Maal asaasaa? Maal seetu? Sitti meeraa? Haati koo anaa hin qabdi ture. Anaa haadha koo garaatti dandii jiru. Abbaan koo faatii koo mana namaatti galanii mana namaa keessaa hojjetu. Abbaan koo qe'ee namaa keessa, haati koo immoo gola namaa keessaa hojjetu. Guyyaa wayii haati koo guyyaa guutuu abidda mana namaa keessaa irra gurgurti. Abbaan koo qe'ee namaa keessa gurgurufa. Haadha koo immoo akkanaan jedhanitti darbiin kuffisaan ture. Maraan martoo qabaanii lafaan ittiin maree kuffisaa akkas jedhu turan. Bitoon hangaraatti baattu guyyaa baay'ee kufteetti jedhama. Raafachuun jalqabee jira. Miseensa haaraa qabnaa irra. Kan seerii buufee jechuudha. Meekaappii akkasii argee hin beeku. Maalni? Haga kana baasee illee dibadde akka kana nan bareeda afaan seewwan ture beektanii. Maal taatee keessummaan keenya waan inni fakkaatu addadha. Qeensa ishee kan qeensa ishee immoo waan dheessitti mufaan qabu. Wanta tokko. So wal si barsiisuu qophoofteetta. Keessummaan keenya garuu haasa'uu hin danda'u. Babe, qosa seetii laay. Qosa miti. Be serious, babe. Kolfuun maal naaf hin danda'amu. Si galeen